Nama gaddisiisam addunyaa tana keessaa ummanni sooshaal miidiyaa irratti laayivii seenee lubbuu walii galaafatu ummata keenya qofam. Ummanni keenya amantii takka himachaa keessumattuu Arsii fi Walloon islaamummaa himachaa dhiiga tokko himachaa gosti takka dhuftee lubbuu namaa yeroo galaafattu gosti irraa lubbuun galaafatamte sun dhuftee boochiim gosti lubbuu galaafatte sun ammoo ilmaan ayyaa jabaadhaa baga akkana gootan jettee giiftii kennitee inumaa wal jajjabeessitiim ajaa'iba rabbiitiim. Hayyoota siyaasaa fi abbootiin amantaadhaa keessumattuu ustaazoonni gochaa kana balaaleffachaa jiran. Daa'iin ustaaza Hakim Hassan fuula feesbuukii isaarratti guyyaa qiyaamaa wanti dura namoota jidduutti murtiin godhamu waa'ee dhiigaati jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam jechuudhaan barreessaniin kabajaa lubbuu islaamummaa keessatti dhiigni namaa baay'ee kabajamaadha jedhan. Ajjechaa fi miidhaa qaama dhiiga namaa dhangalaasuun eega shirkiitti aansee rabbiin cubbuu baay'ee guddaadha jechuudhaan dubbate jedhan. Herregaa fi murtii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa murteessu keessatti haqa rabbii keessatti wanti jalqabamuun salaata yoo ta'u, haqa ilmaan namaa keessatti immoo wanti dura murtaa'u dhiiga jechuudhaan dubbatan. Hayyuun islaamaa fi daa'iin keenya Sheek Jamaal Haajii wallaahi wabillaahi maqaa rabbii guddaatiin kakadhee gochi ijoolleen tuni dhiheenya kana hojjette bineensa irratti illee numa hojjetama jedhee hin yaadne jedhan. Illaa ilmi namaa kun yeroo bineensatti jijjiirame tokkichi isaa bineensa 10 irra hammaata jechuutu naaf gale jedhan. Yaa ummata keenya guutuun keessan iyyaatii iyya dabarsaa jalloota kanaa fi kanneen isaan duraatiis kanneen gochoota akkanaa hojjechaa turan irratti tarkaanfii barsiisaa ta'e fudhachuutu haqa jedhan. Rabbiin haqa warra miidhamee ammatti nu haa argisiisu jechuudhaan fuula feesbuuka isaanii irratti barreessan. Yaa Rabbi haqa namoota miidhamee kana baasin.